Ashama harka fuunee hordoftoota sulxeemmaan hundi keessa nageenya rabbii lafa jirtan iddoo jirtan isiniif haa bayyatachaa. Dachii kana gubbatti warroonni argamtan kan biyya keessaaf alaa hundi keessa nageenya rabbii iddoo jirtan isiniif haa bayyatachaa. Sulxeedha sulxeemmaan app. Sulxeemmaan app har'as akkuma beekamu barnoota ajaa'ibaa tokko qabatee isinii dhufee jira. Barnoonnis maal kan jedhu waliin ilaalla. Hamma xumura qophii kootti nama faana turaan affeerraa kootee gamaan maanii warroonni chaanalee kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan jajjabeessaa. Barnoonni koo yoo isinitti tole laayikii fi sheeriin irraanfatinaa. Hiriyyoota keessanis akka fayyadu sheer godhaa fi laayikii tuquudhaan anas na jajjabeessaa. Hamilee natti toraa humna naaf ta'a isiniin jaa. Gamanumaan gama barnoota kootti isin dabarsaa na faana turaan affeerraa kooti. Gamanumaan maal akka goonu waliin ilaallaa. Moobaayila keessaan fudhattanii iddoo poon jedhu keessa seentanii poonii hundumtuu waan irraanfatuu miti hin beekadhe yaada daa'imnis barnoota as keessatti ilaalluu waliin kan ilaallu ta'a. Barnoonni maal akka ta'e har'a booda jaalalleen kee jaarsas ta'e jaartis warroonni laakiin dhirsaa fi niitii taatanis wal hordofuu dandeessani. Koodii qofaan bilbila walii wal irratti xalaftanii kan abbaa manaa kee ofirratti xalaftee kan haadha manaa kee ofirratti xalaftee kan jaalallee keetis akkasuma ofirratti xalaftee sekendii 30 gidduu daqiiqaa tokko osoo sitti hin fudhatin koodii takka qofaan hordofuu dandeessa. Hamma xumura qophii kootti na faana turaan affeerraa kootii gamanumaan gama barnootaatti isin dabarsaa. Na faana tura koodiin isinitti agarsiisu jalqabnee koodii bilbila keenya kan cheek ittiin goonu na hordofaa jira moo hordofaa hin jiru kan jedhu wajjin haa ilaallu. Koodichi isa kanaa mee waliin ilaallee taasisan. Akkuma argaa jirtan kana bilbilli koo guutumaan guututti xalafamee hin jiru, namaan to'atamee hin jiru jechuudha. To'annoo namaa jala oolee hin jiru bilbilli koo akkuma argitanii. Bilbilli keessan hoo laata seenaa ilaalaa maalirra akka jiru koodii amma isinitti agarsiise kanaan seenaa ilaalaa. Yoo xalafamee jira ta'e karaa ittiin hiiktan isinitti agarsiisa. Koodicha kana qabattanii isiniif maxxansa koodii baakgiraawundii irraa fudhadhaa itti fayyadamaa. Koodii kanaan ofirraa hiiktan xalafamee jira yoo ta'e koodii kanaan ofirraa hiikuun irraanfatina. Haashtaag 21 haashtaag gootanii erga itti barreessitanii kaataniin booda bilbiluudhaan ofirraa hiikuu dandeessan. Amma hoo akkamiin nama tokko gara keenyatti xalafne bilbila keenya irratti bilbila nama sanii xalafuun dura bilbila nama sanii fuutanii lakkoofsa keessan bilbila nama sanii irratti xalafuu qabdan. Koodii ittiin xalaftan immoo isinitti agarsiisa. Koodichi ittiin xalaftanii erga akkana gootaniin booda 4 caantanii kana caantu achi booda lakkoofsa bilbilaa kan barbaadan kan bilbila keessanitti barreessitan bilbila ishee irratti wayi bilbila isaa irrattis ta'uu danda'a bilbila ishee irrattis ta'uu danda'a. Lakkoofsa keessa irratti barreessitan sekendii 30 waan guddaa isinitti fudhatu miti. Erga irratti barreessitanii kaataniin booddee xumurratti haashtaagitu hidhanii. Haashtaag erga tuqxanii bilbiluu dandeessan. Bilbila irratti hordofuu barbaadan irratti bilbiluudhaan to'annoo keessan jala oolchitanii waan inni haasa'u wayii waan isheen haasoftu guutumaan guututti to'annoo keessan jala oolchitanii hordofuu dandeessanii isiniin ja'a. Gamanumaan barnoota kana garuu ani isin barsiise isin fayyadaa isin barsiise isin immoo waan gaariidhaan itti fayyadama malee bifa sharriitiin itti hin fayyadamina. Tarii nama tokko gaafa barsiistan si shakkee jira. Gaafa irratti xalaftanii si shakkee jira waan ta'eef sagalee kan kee hordofuun barbaada. Sagalee kee dhagahuu barbaada bilbila kana xalafee yeroo muraasaaf si hordofuu barbaada sittanii akkaataa itti amansiisuu dandeessa isintu beeka. Tarii zimmadhee isin osoo hin beekin wayi inni osoo hin beekin itti fayyadamas yoo jettan dhimma keessan an keessaa harka hin qabu. Barnoota waan isiniif ta'u qofaan barsiise. Gamanumaan barnoonni koo yoo isinitti tole barnoota biraas akka qabadhee isiniif dhufuuf sabiskiraayib laayik sheer gochuudhaan na jajjabeessaa. Hamilee natti toraa isiniin jedha.
lafaa fi biyya nagaa keessa jiraatan.